Roba, show. Roba, show. Ani Roobaa Farajaan jedhama. Ogeessa faarmaasiitii. Akkuma beekamu dhukkubni koronaa vaayirasii addunyaa kana raasaatii jira. Kanaafiyyuu hundumti keenyiyyuu harka keenya saamunaatiin dhiqachuudhaan akkasumas bakka namni itti baay'atu deemuu dhiisuudhaan fi mana keenya turuudhaan dhukkuba gaagaamaa dhukkubni koronaa vaayirasii geessisu haa ittisnu jechaa. Namoonni koronaa jechuu dadhabaniiru yeroo ammaa. Koronaa jechuu gaafa barbaadan namoonni tokko tokko kololaa, namoonni tokko tokko immoo kororimaas namoonni jechaa jiran jiru. Kanaafiyyuu maqaan isaarree waamuuf baay'ee maqaa ulfaatee jirudha. Kana achumatti waan nurraa ittisu jecha dhimma koronaatiin ol qabate waan baay'ee wanta nama ajaa'ibsiisantu jira. Inni kaan ambulaansii cabsee ambulaansii keessaa baqata. Inni kaan utaalloon yoo isa qabe mana yaalaa dhufuu dhiise manatti gaafa inni dhiphatee koronaadha jedhee ciisaa ooltu jira. Kun dhukkubni amma dhufe kun dhukkuba baay'ee balaafamaa ta'etti fufee jira. Kanarraa waaqayyo nu haa baraaru jecha tuffii Afriikaaf qaban faranjoonni gaafa agarsiisanis argaa turre. Dhimma COVID-19 jechuudha. Akkuma beekamu kanaan dura torbii darbii keessa qoricha koronaa hojjetanii Afrikaa irratti eksperimentii gaggeessinaa yookiin akka hantuutaatti nu ilaaluun isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Nuti hantuutadhaa nurratti ilaalu qoricha hojjetanii. Kanaafiyyuu faranjoonni kun namoota waaqan sodaannedha. Waaqa biratti dhalli namaa tokko. Uumamni hundumtuu waaqa biratti iddoo guddaa qabu. Garuu isaan tuffii nuuf qaban agarsiisuuf jecha qoricha koronaa yookiin COVID-19 hojjetanii isaan booda eksperimentii isaa Afrikaa irratti gaggeessina jechuun isaanii it is great shame. Innaan biraa immoo wantoota gurguddaatu mudatee biyyuma keenya Itoophiyaa keessatti hojjettoota ogeeyyii fayyaa irratti dhiibbaan ta'eeru jira. Maanni yoonaan jettan immoo akkuma beekamu mana keenya lakkisaa bahaa. Isin hospitaala turtanii buufata fayyaa turtanii gara mana keenyaatti gaafa deebitan dhukkuba koronaa nutti fiddanii wanta dhuftaniif mana keenya gadhiisaatii nuu bahaa hojjechaa jiran jiru. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Kun ta'uu isin qabu. Yaa sabaa namni kanatti yaannoo jiran dogoggorriidha. Miidhaa dhukkubni kun geessise dubbatamee dhumu waa hundumaafuu wanta na daawwattaniif baay'ee galatoomaa ulfaadhaa. Torbee gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa.